السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتو تكينيادا هرمون نغايا ولتلي بنيجر وري channel كناف هرواتا سبسكرايب لايك gochuu indagatina kan irratti dubbatamu fi kan fataazana itti jennu isiniif qabadheen dhufee jira amma kara video magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsaa magaalaa Afuriitti artiist jeefamuun dhagahame. Artiistiin kun hoteela keessatti rasaasaan rukutamee akka ajjeefametu himame. Dabalata oduu kanaaf Caaltuu Badhaasoo. Artist dargaggeessi magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Afurii hoteela Iriyaa jedhamutti rasaasaan rukutamuun ajjeefamuun dhagahame. Ifatti eenyu akka ajjeesee fi sababni ajjeefameef baramuu baatus haalli ajjechaa weellisaa dargaggeessaa ola deemaa kanaa uummata Oromoo bal'aa biratti gaaffii uumeera. Kanaan duras Finfinnee fi naannawaa Finfinnee keessatti mana jireenyaa fi hoteela keessatti akkasumas iddoo hin beekamin geessuun artistoota Oromoo kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Daadhii Galaan, Hacaaluu Hundeessaa, Sooraa Abdataa fi kanneen biroos ajjeesaa turuun ni yaadatama. Akkam jirtu kabajamtoota uummata koo, nagaan koo bakka jirtanitti sin haa ga'u jedha. Egaa viidiyoon tokko keessaan na ergamee karaa hiriyoota kootiitiin na ergamee ilaalaa ture. Wanta kanaa waan badaadha. Namni maatii qaba. Rifaatuun abbaa fi haadha waan kana jedhee isinitti himu miti. Wantoonni akkanaa gaafa poosti godhamuun miidhaa baay'een fiduu danda'u. So gochuu baanne baay'ee gaariidhaan jedha. Warreen sheer koppii linkii gochaa jirtanis dhaabaa waan akkasii. Ani nagaa kiyya uummata koo, warri rifattanii naa bilbilaa turtanis, warreen bilbilli koo isin dides ani nagaa koodha. Hojiuma koottan jira. Abbaan kana goote immoo rabbumti qalbii siif haa kennu. Yoo dandeesse viidiyoo kana irraa haqi. Naaf galatoomaa. Yaa uummata koo ani nagaa koodha. Hojiuma koottan jira. Naa ulfaadhaa naa galatoomaa isin jaalladha. Akkam jirtu? Anaan Du'aalam Gosaati. Dhimmiin har'a isin fuulduratti dhufe dhimmuma samoona kana miidiyaa irra deemaa jiru, sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kana isa kiriir isiniif gochuufan dhufe. Wanti jiru maali? Dhimmuma gumaa wal qabatee jirudha. Wanti jiru maali? Ani gumaa baasuus hin qabu. Harki koos kanarraa qulqulluudha. Uummanni Oromoo akkanaa beeku kan barbaadu jechuudha. Anis gadduma hamaa keessan jira. Gadda kiyyayyuu seeraan gaddachuu hin dandeenye. Wanta natti gale kana seeraan gadda kiyya taa'ee gaddachuu hin dandeenye. Mana hidhaan ture achii hoon bahummoo kun waanuma hamaa keessa akkasumatti tufuufiinsaan jira. Wanti nani isiitti balleesse yookaan isii miidhe hin qabu. Wanti gumaan baasus hin jiru. Garuu jaarsoliin abbootiin gadaa Oromoo dhugaa jirtu akka ilaaltee naafuutu, dhugaa jirtu akka ilaaltee nu mirkaneessitu, maatii wajjin hariiroon kiyyatti fufuu qaba waan ta'eef abbootii gadaa Oromoo ergeen jira. Jaarsolii biyyaa ergeen jira. Kan inaan ergee fi akka isaan anaaf yookaan nama kanan biraatiif dubbatan otoo hin taane anis dhugaan qabaa, haadha manaa kiyyaan dhabee dhugaa jirtu naa laalaa, dhugaa jirtu nuu ilaalaa jedhee tanan jaarsolii Oromoo, abbaa gadaa Oromoo erge. So jaarsii waan ilaale dhugaa jirtu fuudha malee kan fedhii nama dhuunfaa hin haasa'u jechuudha. Fedhii nama dhuunfaa yookaan immoo waan ani barbaadu naan haasa'u jaarsi. Dhugaa jirtu ilaalee fuudha. Dhugaa jirtu sana immoo akka jaarsi ilaalee nu murteessu jaarsoliin waaqaa gaditti dhugaa baasuu irratti aangoos qabu. Rabbis kan jaallatu. Dhugaan immoo ilmoo waaqaati. Ani kanumaafan jaarsa erge. Gaanaaf qannooni hariiroo jaalalaa baay'ee gaarii qabna turre. Garuu dipireeshinii ni qabdi turte qannoon. Dipireeshiniin isiin qabdu tarii mana keessa oolurraa maddaa'ee jedhee waan yaadee fi hojii CRBTs, hojii entertainmentis banee tanan itti kenni akka waliin hojjennuuf jechuudha. Ergasii ni dhaabbata jedhee yaadeen ture. Garuu itti fufiinsaan irra deddeebii yaalii of ajjechaa hagootu kan itti fufiinsaan erga waan sana godhee itti kennee booddeellee itti fuuftee jechuudha. Erga itti fuuftee booddee
wanti kun humna kootii olii jedhee waan yaadee fi akka rakkinni tokko mudateen abbaatti bilbilsiisee jechuudha. Abbaatti bilbilsiiseeti kanatu na mudate kanarra rakkadhee ani jiraachuu dadhabee jettee abbaatti haasoftee jechuudha. Achaan irraa fuudhee abbaa akka cinqamtanii fi mitii garuu guyyaa gara guyyaatti dhukkacharti wanni kun furamuu qabaa yaada jedhu kaasee lammaallee waamee dubbiseen jira. Waan kana irraa furaa please lammaa jedhee tanan akka maatiitti ol gaati waan kana irraa furaa jedhee lammaatti illee haasa'een jira. Ergasii deebii namni kennees waan sana irratti illee namni haasa'ees wal argees hin jiru. Waa'ee mashii illee namni natti kaase illee hin jiru. Liiban immoo argee jira. Al tokko kophaa oolchee obboleessi jechuudha. Obboleessi kannoo al tokko immoo ana wajjin oolchine. Kan nama oolchu Waaqa. Garuu immoo otoo waa argitu hin callistu. So yaalii of ajjeesuu yeroo adda addaa hinuma gooti. Guyyaa wanti kun natti galeesi walumaan oolle. Hospitaalas waliin deemnee turre qorannoo daa'ima gochuuf bakka suuraa lidata ishii kanatti kaatu guyyaa dhaloota ishii kana kabajuuf itti kaatu sana sanumatu geesse. Achi yoo baatu naa bilbili jedhee tanan ijoollee argachuuf deeme ani jechuudha. Yeroodhaan galanaan jettee turte akkasitti naan gargar baatee jechuudha. So galgala immoo nagahuma turre jaalalaa fi yeroo gaarii dabarsaa turre obboleessattuu bilbilaa turte achi dingatuma bakka waa'ee oolmaa hoona ni gaafadhu rakkina na amanuu qabdaa jetteetu bakka ceesumuu na biraa kaatee deemtee jechuudha. Hooxinnoo turtu na jalaa shakkeetuman ka'ee deeme kilaasota kaawwan keessa hin jirtu achi hoonchee godhu kichinii wantoota qulfiidha cufaadha. Abaaboo wayiitu jira achirra dhaabbadhee ilaallaan maashinii uffatatti miicinu cinaa teessee akkasitti isa irratti hirkattee jookiidhaan saamunaa laargoo dhugaa turte. So maali qannoo jedhee tanan utaalee achirraan galee kana dura waadaa naa galtee turte waan akkasii hin godhu irra deebi'ee hin godhu jettee maatii fuuldurattis obboleessi kiyyas akka gorsu itti himee jira. Hiriyyattiin isiis akka gorsitu itti himee jira. Waadaa yeroo adda addaatti naa galtee jirti garuu bakka waadaa sana waan naan eegnee fi yeroo sanaanis nama bakkaani jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Irra deddeebii kana goota waan ta'eef jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Maatii bor waamee gargar baanaan jedheen. Amma ijoolleen kaase jedhee tanan biraa deemee jechuudha jookeechirra kaa'ee kichinirra kaa'ee. So ani barrii banuuf oon ani deemee barrii bira ga'u akkasii siyaa bal'attu jettee fiigdee achirraan utaalte. Ani bira ga'uullee hin dandeenye iyyuu qofa hin danda'e nan iyyee ijoolleen hin kaatee jechuudha. Wanti jiru wanti uumame kana ani qannoo koo homaa nan goonanii sababii itti miidhu tokkollee hin qabu. Akkuma isiniin jedhe waliin fiigee qabu dhiisi jechuu gorsuu akka ishiin jiraachuuf hamilee qabaattu wanta adda addaatiin deeggaruun ala wanti nan ishii godhe hin jiru. Wanti nan ishii godhe hin qabu. So harki kiyya immoo kanarraa qulqulluudha. Qulqulluu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Homaa ishiin gooneen dhugaan tiyya tana jaarsoliin illee tanuma naa ilaaltu. Dhugaan ilmoo waaqaati dhugaa arganii jaarsoliin hariiroo maatii wajjin qabu itti naa hafuufsisanii jedhee tanan jaarsa erge malee wanti gumaa jedhamu ani gumaa kaffaluudhaaf miti ka jaarsa erge. Wanti gumaa jedhamu siin kaane. Gaaddisa qora gamaa gamanaa otoo hin gahiin ka gaaddisiyyuu diigame. So irbuunuu gaaddisa qoraa booddeedha jechuudha. Dabalataan illee guyyaa isheen boqottee kaasee hanga poolisiin to'annaa jala na oolchee qorannoota ragaa namaatis, ragaa barreeffamootaatis, ragaa mana yaalaatis, ragaa hedduu sassaabee ilaalee poolisiin illee diyaarii argatee ture. Diyaariin sun immoo every page waan hedduu haasa'aa ergasiin ilaalee maatiidhaaf illee anaaf illee hundumaaf illee dhaamsatu jira achirra diyaarii sanirra. Dhumarratti wanti ani jechuu barbaadu hoo dandeessanii dhugaa sirriitti gadi fageenyaan ilaalaati irra gahaati dhugaa beekaa. Hoo dadhabdan immoo jettee yookaan immoo seetee haasoftanii please hariiroo borumaatii wajjin nagaa ta'uu danda'u.
hinjeeqinaa hindiiginaa hin jedha. Isinis nagaan haa boqattu ekeraashis ciisan dhoowwinaan jedha jechuu kooti. Kanaafin immoo anis gara fuulduraa tasgabbaa'ee gadda kana keessaa ba'ee gaafii na gaafattan kamiifuu deebii kennuudhaaf qophiidha. Kana waan ta'eef kanatti naa hubadhaa, ulfaadhaa, galatoomaa, jiraadhaa inni uummata keenya naa jiraadhaa. Mana baay'ee dadhabbii yeroo dheeraa keessa dabarree as geenyee har'a eega maanguddoon heeramu wanni heera murame hunduu beekamee ifatti taa'ee tartiiba isaa eeggatee murame. Wanni amma dura isin cinqaa agaarraa kana isin dhiyeessaa as geenyeefu gurbaan ilma dhiyaatu guyyaan balbala cufatee mana keessa taa'ee maanguddoo waan hin eegne qabu waan dukkana keessaa ifatti hin baafne hin qabu gurbaan maal ta'uu qabaan murtii maanguddoo taa'ee yaada. Maaliif wanni eeggamu hundi karaa maanguddootiin gurbaan kan eeggataa tures kan hordofaa tures karaa maanguddootiin haga irratti wanni cufatee guyyaadhaan cufatee mana keessa taa'aa tureefis murtii maanguddoo kana eeguu fi maanguddoo kun murtii kana maanguddoon dabarsite uummata Oromoo bal'aadhaan ifatti ifoomee dabraa jechuudha. Siidamuu qofa osoo hin taane maanguddoon maal jedha, sirni maal jedha, gadaan maal jedha waan jedhu sanarratti gurbaadhaaf illee wanni dubbatamu hin jira jedhee waan yaade wanni himamuu qabu eebbi gurbaadhaaf kennamuu qabu akkaataa itti eebbi sun kennamuu danda'u. Kanallee yaada keessa akka maanguddoo kana eebbisee qophaa'e waan ta'eef amma afaan gadaatiin kun eebbifamu afaan gadaatiin maal jenneeti heera abbaan kuffisiyee gara isaatiin caarii himu haqa barbaadu keessatti wanni sirna gadaa tuulama maal jaallanne achirraa itti dhufnee sirna gadaa ituu maal jenne itti dhufnee sirna gadaa boornaatu maal jenne bareeltoo maal jenne cuunfinee itti dhufne mucaan achi keessatti maal jenneen ulaagaan sirni kaayee hunda guutanii deemanii reefu lafa keenya amma kanaaf heera abbaan kuffise jenne namni namaa kaasu achira dhuma isaa gama isaatiin inni maal jenne amma yoo shakkate qaliila'uuf barbaadee yoo shakkate eebbisaa adeemsisu yoom qulqullaa'ee nama ilaalamudha yoom qulqullaa'ee jechuun shakkame dhagaye ni qulqulleessin jennaan abbaa dide kanaan akkana warama amma nuti hamma heera abbaan dhaabee buqqisee neef abbaan lachii oromoo keessaa nan baasina akkana bara dubbii namoo heera uummatu nan fuudha amma si garii akka oromoo sinna godhe heeran deedhaa heera qabu akkamitti lamitti oloba akkana bara dubbii namoo tadii gadii sin godhe olumaa beekuun akkamii suuleera biraati. Biraati jecha mucaan immoo ammaan nagaan jiraat bilis gadi bargara buusuun taatu bisha akkamii. Amma dubbisi gadeen eeguuf raayina waan amurtiin kun amma waa deemnu afaan gadaatiin ammoo socho'uu ni danda'a illee jira. Afaan gadaatiin. Afaan gadaa. Gonfaan ni ta'e. Akkana bara. Nuti kennu heerri fannoo sagalee. Sadii daboollee dhibba namni eewu jedhe takka. Sadii fannoo irra illee hin buunee illee takka. Sadeen gaaddisa ol duraa sun heera basa keessaa ifa. Sana asoolee sanii dubbanne ammaan booda iyyee waan gaaddisaa xumuran sii ta'u. Haqa abbaan heera ofirra isarra qaamne buqqisutti. Kun asiin dhumate. Amma isin nu eebbisuudha malee amma si galee amma gaaddisuma eebbiftanii umuramuudha malee wanni gaaddisaa yoo jiraate abbaa san deebisa. wanti irra si boosu amma inni dhiyeessitu dho waan dabalu gurbaan amma qeequlamate asin jiru akkamitti qeeqxoonni akkanni obbo godhaa achuma deettisi deemuun taajuu kaase heerri gooroo qabaa gooronnoo qabe amma dubbin ka gooroo guutuusii misire amma gooronnoo sanii akkamitti mucaan sun bobboo qabaan heera sen jirti
مثل الرزق ها تسمع أتير كذا أتوان دلوقتي قولنا زمان دلوقتي خير مثل قبل مسلم ما تسيدا ولا أما أتا إمام تلا لا ولا waktu kami melihat betul makasih no ya itu benar dalate wa ilmisa wa ilmu dalate bakahor do itu amma namatin galini namni ko odu ilmu ada mana saat gese odu da emosato gese oduna mabiraatu aygeesi odumisa wanti oromoo wal sodaatu kana wanti oromoo wal sodaatu wal jaalatee wal kabajee akkaataa sirni isaanii waa wajjin buluuf wanti oromoon akka kana jedhee akkaataa sirni amma sirna oromoo itti bulu kan sabaa biraati illee itti bulu sabaa sallamii sanillee nakkaatee waan sabaa sallamii itti bulu harka fulinatti galee boru ani maalan dhaqe kan yaadan qaba biratti firnee kan jira waan firne tokko waan itti gaafu waan inni hordofatu waan garaa laata Anggala nabi bermutasi anggala kami jus anggala kami jus anggala wanita mau malam wanita kita mau malam kita mengingat bati afrafati sih ewan bati afrafati kan kita dua ciri itu juga sekarang amno gak bisa dibuatkan untuk mengkenali musuhku sera udana beti sera udana mutim hincu tanggal bukan le siapa dulu kita benar jadi sampai ini orang ya tim sini oke apa sih mata pada untuk filmnya kan orang kan tidak yang dulu ada kawan saya kata alam makan ini wan sambil jadi wan sambil kan obat ini sini buatin kita muradi era merugi bisnis dan ada sih loh dari sini ya saya kemudian di sini bisnis amal dalam macam sini akan jadi bisnis kan akan jadi tips akan jadi bisnis kuasa yang harus jadi mekanisme itu buat Gugro bana ganja hera muri amru bana ganja hera muri abba bi gaballe senja hera muri matu abba khadanja hera muri hera amru kuna halam ka bambu kusum sosonja hera muri julle tindir madarinja hera muri Sulle kumanya tunja hera muri Angya sulle kumang kapang je hera muri Sinta kaja oda kutubel lenja hera muri Isabu mo sinta kaja kapsenja hera muri Babarasi Dani Roma Ortabari Turkomatu Badanagara Wadin Burdu ማኪዮሎ ለምን ዓለም አይቃጠልም? እንኳን ቲክቶክ አይደለምና ማለት ነው። የኔ ሸብላ ባል ነስራ ጉርሱም Adonai, my brother, good morning. Oh my God. ሮብሰን ሻማራንኮ ዱጋን ኩኒ አዶ ይትገሩ ኢኑሙ ፍረዳይሲን ሻማራው አስሊ ወሮ ኤርቤ ሃደራው እንዴ ሰላም አለይኩም አፍናን ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ነገ ፈያ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ኡምራ ጎቴ አከስማ ኡማቴ ሀቦቴ ወሊን የሮምራ ሰፈ
umraa turtanii umraa gootanii gammaddee baga nagaan gara biyyaa deemte. Baga nagaan iidan galatoom. Warri sponsors godhallee haa galatoomanii afnaan yeroo hedduu namni afaan Oromoo maaliif hin dubbannee jee na gaafata. Afnaan dhalootaan warra eessaati? Afaan Oromoo ni dubbatti akkami? Afnaan dhalootaan warruma Harargee lixaati. Achuma guddinni isiitis magaalaa Ciroo. Magaalaa Ciroo dhalatte? Aanaa Ciroo. No kan inni dhaladhe Dadar. Abbaan kee warra Dadarii? Mi'a warra Dadar. No kan inni dhaladhe Dadarii garuu guddinni kiyya Harargee lixaa Aanaa Ciroo. Waaw namni hedduun afnaan gaafa afaan Oromoo dubbattu surprise taa'e yeroo jechuun yeroo baay'ee waan afaan Amaaraa dubbattuuf waan ati afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenyetti fakkaata. No kan inni guddadhe inni beekaa sirriitti hin danda'a. Amma irratti jireenya akkamii deemu jira? Alhamdulillah rabbil alamin baay'ee bareedaadha. Alhamdulillah. Dhiyeenyatti illee umuratti ni deebite odeeffannoo jettu. Inshallah guyyaa 10 booda inshallah. Ammas deebitee deeta? Inshallah. Maashaallah ammallee faamilii waliin deemtamoo kophaa deemte? Amma kophaatiyaa. Okay, ani kaniin jiru namni keenya ijoolleen teenya Saudi Arabiyaa jiraattu si qunnamuuf hedduu yaalaa turan yeroo sanitti amma yeroo deemtu kana guyyaa dabalattee Makka irraa illee Jiddallee Riyaadillee dheeyxee osoo maasitti fakkaata. Baay'een gammadaa garuu xiqqisoo taayimiin qaba. Akkam taayimii jechuun dabalachuu ni dandeessaa bar guyyaa? Dawaan qabaas. Namoonni danda'an achumatti dhufanii akkuma si dubbisuu danda'u jechuudha. Guyyaa 10. Okay, guyyaa 10 kan keessa dhufanii? Dhufanii na laaluu na ziyaaruu ni danda'ani. Ijoolleen teenya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa illee Makka irraa Jidda irraa akkasuma bakka garaagaraa irraa guyyaa isiin asii baatu isin beeksifnaa dhuftanii dubbistanii obboleettii teenyaaf naan akka jajjabeessan abdii isin irraa qabna akkuma kana dura jajjabeessaa turtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata haga kabiraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaa ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha.